biyyatootiin fageesseen maal goona carraan jiruudha halkanii fi guyyaan jenneen guutamne qalbii yaaddoodha magariisni harmeetiyyaa zahaba akka warqiidha arguudhaaf hedduun dheebodheen laaluu fi tantuu harmeedha biyyatoo bareedduu lafaa si yaadee halkan guyyaadha muraanni xiyya guutamnaan dhihaadhee anis dhufuudha nuguutii muraada keenya yaa rabbi kankoo arjaadha umriilee dheertuu nuuf kanni nu baasii haata harmeedha nuguutii muraada keenya yaa rabbi kankoo arjaadha umriilee dheertuu nuuf kanni nu baasii haata harmeedha biyya fiirra fagaachuuni jabduudhaan sahi walayyuu hireetu gargaarsi baase maatii kee abbaa fi hayyoo jaalattee irraan fagaanne lakkiftee biyyaa fi biyyoo ilaahiin koosiifaa ta'u milkeessee tanteesiif kaayyoo jaalattee irraan fagaanne lakkiftee biyyaa fi biyyoo ilaahiin koosiifaa ta'u milkeessee tanteesiif kaayyoo madda gammachuu musliimaa badhaasaa rabbiin nuuf kenneen barnoota ilmii nuuf raabsaa qulqulluu yoomuun dhumanneen dhihanaa qalbii magarsuun qur'aanaa sirraa arganneen yaa markaza ifaa diinii sammuu teenya siin ibsanneen dhihanaa qalbii magarsuun qur'aanaa sirraa arganneen yaa markaza ifaa diinii sammuu teenya siin ibsanneen madda gammachuu musliimaa badhaasaa rabbiin nuuf kenneen barnoota ilmii nuuf raabsaa qulqulluu yoomuun dhumanneen dhihanaa qalbii magarsuun qur'aanaa sirraa arganneen yaa markaza ifaa diinii sammuu teenya siin ibsanneen dhihanaa qalbii magarsuun qur'aanaa sirraa arganneen yaa markaza ifaa diinii sammuu teenya siin ibsanneen bismillah haa taatu dura an dubbii tiyya jalqabbii faarfamaa koosi faarsinaa ilaahii keenya yaa rabbi halkanii guyyaas waan qabdu hifannaadhaa fi dadhabee waan nuun jettu sirra baay'isnuuf deddeebii haalli zabanaa keenya kun wallaallee kan isaa dubbii kabajaan nurraa fuudhamtee lakkifnee hayaaf adabbii jaalaltii diinii dhabamtee nutti baay'attee wal jibbii haalli jibbansaa baay'annaan akkamtaan yaa rabbi yoo diinii islaam lakkifnee hanqannaa jireenya qalbii salphinaa hamaa nu oolchi qur'aanaan hojjiise qalbii yoo diinii islaam lakkifnee hanqannaa jireenya qalbii salphinaa hamaa nu oolchi qur'aanaan hojjiise qalbii dukkanaa wallaalummaadhaan seehii kan irraa gingilchuun diin islaamaa nu barsiifte kan qalbii namaa tadhiichuun ilaahiin koosii faalaatuun milkii gurguddoo argachuun yaa ustaaz muraad muhammad milkaawii jireenya lachuun yaa ustaaz muraad muhammad milkaawii jireenya lachuun madda gammachuu musliimaa badhaasaa rabbiin nuuf kenneen barnoota ilmii nuuf raabsaa qulqulluu yoomuun dhumanneen dhihanaa qalbii magarsuun qur'aanaa sirraa arganneen yaa markaza ifaa diinii sammuu teenya siin ibsanneen dhihanaa qalbii magarsuun qur'aanaa sirraa arganneen yaa markaza ifaa diinii sammuu teenya siin ibsanneen markaza keenya nuuf laattee qananii diinii arkatu tasgabbeessaa jiru teenyaan sammuudhaaf haara galfatu baradhu khadii lakkisee wallaalaan taa'ee cinqatu barnootaatu sirraa ibsa wallaalaan teessee rakkatu jireenyi hiikaa waan qabu yoo heltees qabeenya guutu
addunyaan nu jalaa hafti qabriinuu waliin hin buutu nuti diinqaaliidha qabna barachuuf carraa argatu hammeenyaa guyyaa boruusan magantaa kanaaf dhaabbatu yaa rabbi khoonuuf laaffisi diin keetiin baawzaa ibsatu bareedaa ifni wal ga'e addunyaa guutuu gonfatu bareedaa ifni wal ga'e addunyaa guutuu gonfatu baawzaa yoomuudhaa man qabne markazaatu nuuf qabsiisa halkanii fi guyyaan jenneen dhalootaaf ilmii facaasa ifa addunyaa wal ga'u qur'aanaatu nu garsiisa galatuumi yaa markazaa wallaalaa siitu balleeysa galatuumi yaa markazaa wallaalaa siitu balleeysa madda gammachuu muslimaa badhaasa rabbiin nuuf kenne barnoota ilmii nuuf raabsa qulqulluu yoomuun dhumanne ni hana qalbii magarsu qur'aana sirraa arganne yaa markaza ifaa diinii sammuu teenya siin ibsanne ni hana qalbii magarsu qur'aana sirraa arganne yaa markaza ifaa diinii sammuu teenya siin ibsanne barattoonni baga geessan gammachuun teessanis teenya gammachuu diin eebbisuudhaaf arra asitti wal geenya obsumaani arra geessan barachaa diin rabbii keenya kabajaa fi wal jaalalaan jiraadha urjiiwwan keenya barnoonni nu maaliin qabu nuun gahee ergamaan keenya tokkummaa diin jabeeffannaan nuun gartuu adawwiin teenya qaaliidha diiniin islaamaa qilleensaan waa hin raafamu wal jaalaadha yaa urjiiwwan tokkummaan diinii haa cimu gamtaadhaan wajjin tahuuni diin kan meeyree nuuf argamu jabaadha yoomuu laafina abjuun keessiif haa dhugoomu jabaadha yoomuu laafina abjuun keessiif haa dhugoomu madda gammachuu muslimaa badhaasa rabbiin nuuf kenne barnoota ilmii nuuf raabsa qulqulluu yoomuun dhumanne ni hana qalbii magarsu qur'aana sirraa arganne yaa markaza ifaa diinii sammuu teenya siin ibsanne ni hana qalbii magarsu qur'aana sirraa arganne yaa markaza ifaa diinii sammuu teenya siin ibsanne biyya tootii nu fageeyse maal goona carraan jiruudha halkanii fi guyyaan jenneen guutamne qalbii yaaddoodha magariisni harmeetiyyaa zahaba akka warqiidha arguudhaaf hedduun dheebodheen laaluu fi tantoo harmeedha biyyatoo bareedduu lafaa si yaade halkan guyyaadha muraanni kiyya guutamnaan dhihaadhe anis dhufuudha nuuf guutii muraada keenya yaa rabbi kankoo arjaadha umriilee dheertuu nuuf kanni nu baasii yaada harmeedha nuuf guutii muraada keenya yaa rabbi kankoo arjaadha umriilee dheertuu nuuf kanni nu baasii yaada harmeedha biyya fiirra fagaachuuni jabduudhaan sahi wallaayyuu hireetu gargaarsi baase maatii kee abbaa fi ayyoo jaalattee irraan fagaanne lakkiftee biyyaa fi biyyoo ilaahiin koosiif haa ta'u milkeessee tanteesiif kaayyoo jaalattee irraan fagaanne lakkiftee biyyaa fi biyyoo ilaahiin koosiif haa ta'u milkeessee tanteesiif kaayyoo dukkana wallaalummaadha seehii kan irraa gingilchuu diin islaamaa nu barsiifte kan qalbii namaa tadilchuu ilaahiin koosiif haa laatu milkii gurguddoo arkachuu yaa ustaaz muraad muhammad milkaawii jireenya lachuu yaa ustaaz muraad muhammad milkaawii jireenya lachuu madda gammachuu muslimaa badhaasa rabbiin nuuf kenne
برنوتا علمي نفرابسا كل يوم دمني إهانا قلبي مقرسون قرآن سر أركني يا مركز إفاديني سموتين يسين بسني إهانا قلبي مقرسون قرآن سر أركني يا مركز إفاديني سموتين يسين بسني بؤري منان ربتهم يوم أتوبا ملي غلطا سانين دقلو أميراني في خوريلين مركزا فوردياتهن نوتي هورودان هميلين أركاني سوانون إنجين صوتو ما فور الركولين قوانا انساني تيسادا دادبي في فنو ملين ركودان دمان cinkamuudhaan akka malee urjiiwwan keenya qaqqaalii dhagaya qaalii walillee yuggaltiin hin galma keenya karawaan hafnu yaa ijoollee urjiiwwan keenya qaqqaalii dhagaya qaalii walillee yuggaltiin hin galma keenya karawaan hafnu yaa ijoollee hoggastiin hin galma keenya karawaan hafnu yaa ijoollee yaa urjiiwwan ifaadini tokkummaan keessan kanniisaan jaalala rabbiif jechaasan jidduu keessan mul'isan hidda keessan jabeessuudhaan adawwiilee hin hafsisan halkanii fi guyyaan jenne barachuu ilmii dagaagsan hidda keessan jabeessuudhaan adawwiilee hin hafsisan halkanii fi guyyaan jenne barachuu ilmii dagaagsan dukkana wallaalummaadhaan seekan raagingilchuun diin islaamaa nu barsiifte kan qalbii namaa tadilchuun ilaahiin koosi faalaatuun milkii gurguddoo argachuun yaa ustaaz muraad muhammad milkaawii jireenya lachuun yaa ustaaz muraad muhammad jannata si haa badhaasuun ilaahiin keenya jabaanii jannata si haa badhaasuun madda gammachuu muslimaa badhaasaa rabbiin nuuf kenneen barnoota ilmii nuuf raabsaa qulqulluu yoomuun dhumanneen ihanaa qalbii magarsuun qur'aanaa sirraa arganneen yaa markaza ifaadiinii sammuu teenya siin ibsanneen ihanaa qalbii magarsuun qur'aanaa sirraa arganneen yaa markaza ifaadiinii sammuu teenya siin ibsanneen madda gammachuu muslimaa badhaasaa rabbiin nuuf kenneen barnoota ilmii nuuf raabsaa qulqulluu yoomuun dhumanneen ihanaa qalbii magarsuun qur'aanaa sirraa arganneen yaa markaza ifaadiinii sammuu teenya siin ibsanneen ihanaa qalbii magarsuun qur'aanaa sirraa arganneen